akkaataa bilbila keessa saamsoongii guutumaan guututti keessa isaadhaa siistama aayifoonitti deebiftanii haala bareedaa amma asirratti argaartan kanaan siistama aayifoon bilbila saamsoongii irratti fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan turan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessan irratti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jalarraa sinii baasirratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com fayyadamuun irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kan steessi fitaa sulula ta'e koonsartii irratti tokkoof kilikni gootu. Bakki sarchii kanarratti qubee gaa zaa kaa barreessitan achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilikii sarchii gootu. Achi booda haala kanaa suuraa kan televiizyaa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbifachuudhaaf suuraa loltaa gadeemtu dhumaati. Achi booda dhumarratti daawulood ka'ee turtii daawulood taataniiti aappii kan loluu keessatti gabbifatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii kana gabbifatanii egaa kaatanii jechuudha. Haala bareedaa amma asirratti argaartan kanaan bilbilli keessa saamsoongiin keessaadhaa guutumaan guutuutti siistama aayifoonitti isiniif jijjiirama yookiin isiniif dhiyeeffama jechuudha.